Viidiyoo Ingiliffaan hojjetame tokko akkamittiin afaan Oromootiin jijjiirree ilaallasa jedhudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo Ingiliffaan hojjetame kana Mr. Beast jedhama. Namichi kun viidiyoo kana bannee ilaalla. Akkamittiin gara afaan Oromootiin jijjiirrasa jedhudha. Kunoo erga kun dhufee booda CC ishee jettu warri appilikeeshiniidha moobaayilaa fayyadamtanis ishee CC jettu kana jirti moobaayila keessan irraa appilikeeshinii jechuudha YouTube ishee kana al tokko tuttu CC ishee jettu erga tuttanii immoo setting kana keessa galtu ergasii immoo subtitles or CC ishee jettu kana tuttu ergasii immoo oddoo kanatti of eeggannoo barbaachisaa auto translate isheetu tunnaa jechuudha. Ergasii immoo afaan biyya keenyaa keessaa Amaarik jira afaan Oromaaraa. Nuyi afaan Oromoo filannaa jechuudha. Gadduufnee Oromoo isheetu filan. Kunoo haala ajaa'ibaatiin nu jijjiireeraa jechuudha kunoo argitanii.